Naannoo Oromiyaa godina Booranaa magaalaa guddittii Booranaa magaalaa Yaabelloo keessatti dargaggoowwan yeroo gammachuuf yeroo gaddaa jedhanii hundeeffaman waggaa isaanii tokkoffaa eebbifachuun sababeeffachuun maatiiwwan harka qalleeyyii miidhamtoota ta'anii fi barattoota maatii qabaatanii daftara bitachuu hin dandeenye fi ijoolleewwan maatii hin qabne barnoota keessa jiraatanii daftara hin qabne daftaraa fi biirii bituudhaan deeggarsa kan gochuu fi dargaggoota walduma kana keessa jiraatee balaan akka tasaa konkolaataan haa ta'u wanta biraadhaan irra ga'e irratti deeggarsa gochuu deeggarsaas godhee boris isaan faana jiru jechuu xiyyeeffachuu isaanii fi waldaan kun kaayoon isa guddaan tokkoffaan namni yeroo gammachuuf yeroo gaddaa akka wal bira dhaabatuuf gammachuuf gaddii mana nama tokko keessa akka hin dhabamne beekee murteeffatee wal bira dhaabachuu fi dargaggooti kunniin waan hedduu xiyyeeffatee jira. Jaalala biyyittii irratti tokkummaa jaalala irratti wal kabajuu irratti ulfinna irratti ammeenya irraa baqachuudhaan gaarummaa fi tololtummaa hedduu hojjechuudhaaf wal cina kan dhaabatuu fi yeroo hunda wal bira jirra jechuudhaan amilee fi namoota dhuguma rakkatanii wanta dhabaniif oranne irratti hundoofne furmaata ta'uu ni dandeenya kan jedhu hamileef kabajummaaf kan qabuu fi kantiibaan magaalaa Yaabelloonis cina keenya dhaabate isaan faana jira jabaadha jedhee hamilee hundeessee kan nu kennee fi dargaggoowwan isaan agartan kun hundumtuu yeroo gammachuuf gaddaa kan wal bira dhaabate humna qabuun qabeenya qabuun hamilee qabuun kan wal bira dhaabate xiyyeeffate furmaata ta'uu waan ta'eef kabajummaan guddaa natti dhaga'amaa waldaa kana keessa jiraachuu fi waldaa kana qofa godina keenya qofa keessa miti osoo fedhii waaqaa taatee naannoo biraa godinoota biraa irratti baratame dargaggoowwan akkana wal bira dhaabatee hamileef cimina taatuu fi maqaa 570 kan jedhamu Finfinnee irraati fageenya xiyyeeffannoo magaalaa Yaabelloo irra jirutti irratti hundaa'ee yeroo hedduu kan wal bira dhaabatuuf kanaaf namooti hedduun osoo cinaa keenya dhaabatanii yookiin waldaa kana keessa galtanii waldaa gosa kana baratamee naannoo biraas hundeeffame jedha galatoomaa.